Waziiraa Bayaan jedhamti shamarreen ol adeemtuu Harargee Bahaa aanaa Dadar irraa karaa seeraan alaan gara Suudi Arabiyaa deemuun akkuma shamarran kaanii jireenya mo'achuuf carraaqxudha. Dhaabbanni ejensii Jarman jedhamu kanaan dura eeyyama mootummaarraa fudhachuun namoota hojii barbaadan gara Suudi Arabiyaa erga. Qoonsilaan Itoophiyaa Saa'udii Jiddatti argamu namoota paaspoortii haarawaa galmaanii hojjetamee dhufeef maqaa isaanii baasee jira jechuudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota Dambal Miidiyaa seenaa shamarree karaa seeraan alaan gara Suudi Arabiyaa deemte tokko isiniif dhiyeessa irraa barattu jedheen yaada. Dhumarratti immoo beeksisa jalqabarratti dhageettan kan isin fayyadu waan ta'eef turtii na wajjin taasisaan affeerraa kooti. Shamarree dargaggeessa Suudiin gudeedamuu jalaa miliquuf gamoorraa kuftee birmannaa gaafataa jirtu. Waziiraa Bayaan jedhamti shamarreen ol adeemtuu Harargee Bahaa aanaa Dadar irraa karaa seeraan alaan gara Suudi Arabiyaa deemuun akkuma shamarran kaanii jireenya mo'achuuf carraaqxudha. Karaa miilaa du'aa fi jireenya gidduu gammoojjiif galaana qaxxaamurtee erga achi geesse rakkoon biraa achitti ishee eegde. Manni jalqaba hojjechuuf itti qacaramte isheef ta'uu didnaan dallaalaan bakka biraa siif barbaada jedhee dargaggoo dirqamaan ishee gudeede tokko harka galche. Waan ishee mudatee fi haala amma keessa jirtu obboleettii ishee achuma Suudi Arabiyaa jirtu Faayoo Bayaan BBC'tti himtee jirti. Faayoon waggaa 3 dura karuma seeraan alaatiin Saa'udii galte. Akka carraa bakka itti hojjettu mana taatee hojjette. Kanatti carraan akkasii waan ishee hin mudanneef obboleettiin ishee quxisuun illee akkuma isheetti hojjettee ofii fi maatii ishee gargaaruuf gara Suudi Arabiyaa dhaqxe. Jalqaba na bira dhuftee wal arginee dallaalaan tokko mana hojii tokko ishee galche. Erga xiqqoo hojjettee naaf ta'uu didee mana biratti qacaramuu barbaada jettee dallaala beeknu tokkotti himne jetti Faayoon. Dallaalichi garuu bakka isheen hojjettu utuu hin taane shabaabatti yookaan dargaggeessatti geesse jette. Akka isheen jettutti namni kun hojiif utuu hin taane humnaan gudeeduuf dallaalaa waliin waliif gale. Waziiraan obboleettii isheetti bilbiltee haala rakkisaa keessa akka jirtu itti himte. Faayoon dallaalaa achi ishee geessetti bilbiltee akka hatattamaan ishee baasuu itti himtullee dallaalichi bilbila narratti cufe jetti. Achiin booda ture waziiraan dirqamaan gudeedamuun itti hammaatee jalaa miliquuf fooqii 3ffaarraa lafatti kan of darbite. Dallaalichi geessee shabaaba Arabatti gurgurate. Inni itti taphachuuf yookaan gudeeduuf jennaan natti hin taphattu jettee of darbite jetti Faayoon. Dargaggeessichi waan isheen mana duraa keessatti hojjettillee mallaqaa fi bilbila isheellee irraa fudhatee bade. Erga isheen gamoo sanarraa of darbattee eenyu akka hospitaala geessee beekamuu baatus achitti of barte. Ammallee bilbila nama biraan obboleettii ishee kanaaf bilbiltee jirti. Natti bilbiltee rakkoon na mudateera amma hospitaalan jira na qaqqabinaan jettee turte jetti Faayoon. Ani garuu eeyyama sababbii hin qabneef deemuu hin dandeenye. Faayoon karuma seeraan alaa waan deemteef akkasumallee eeyyama mana keessaa hojjetturra waan hin arganneef hospitaalichatti dhaqxee akka isheellee ilaaluu hin dandeenye himti. Haa ta'u malee karaa nama biraatiin qunnamtee wal'aansa argataa akka jirtu mirkaneeffatte. Qaamni ishee hedduu caccabee ture jetti. Ergasii bilbila yeroo isheen hospitaala jirtu bilbilameef irratti deddeebitee bilbiltullee deebitee obboleettii ishee argachuu hin dandeenye. Dallaalichis cufatee argachuu akka hin dandeenye himte. Ergasii gara baatii 2 deemaa jira kan jettu Faayoon obboleettiin ishee maal keessa akka jirtu akka quba hin qabne himti. Amma waan isheen keessa jirtu waan beeku tokko hin qabu. Lubbuun haa jiraattu haa dhiistu hin beeku. Bilbila waan hin qabneef oma argachuu hin dandeenye jetti. Maatiin biyyarraa bilbilanii waa'ee ishee na gaafatu. Waan isheen keessa jirtu nutti himi jedhanii halkanii guyyaa boo'u. Anillee waan hin ta'u dhabee maraataan jira jetti Faayoon. Taateen kun raawwatee baatii 2 ol ta'uufi ergasii waa'ee ishee odeeffannoo isheen qabdu akka hin jirrellee himte. Waziiraan umriin ishee 18 akka hin guunnellee himti obboleettiin ishee kun. Shamarran biyyoota Arabaa hojjetan hedduu irratti rakkoon wal fakkaataa fi miidhamni adda addaa waan hojjechiiftota isaaniin irra ga'u ta'uu himatu. Dallaalonni biyya keessaa jireenya fooyyeen akka jirutti gowwoomsanii baasu. Erga achi ga'anis sababa kaffaltii argataniif jecha mana tokko baasanii kan mana biraa galchuuf taasisaniin shamarran hedduun gudeeddii, ajjechaa fi miidhaa qaamaaf qalbiif saaxilaman hedduudha.
Dhaabbanni ejensii Jarman jedhamu kanaan dura eeyyama mootummaarraa fudhachuun namoota hojii barbaadan gara Suudi Arabiyaa ergaa kan ture yoo ta'u, yeroo ammaa kana eeyyama isaa deebisuudhaan qarshii mirga namoota karaa ejensii isaaniitiin Saa'udii deeman kabachiisuudhaaf baankiidhaan herreega cufaa irratti qabsiise akka kennamuuf gaafii qoonsilaa Itoophiyaa Jiddaa jiruuf dhiyeessee jira. Kanaaf namoonni karaa ejensii kanaan hojiidhaaf gara Saa'udii deemtan Jiddaa fi naannawa Jiddaa jirtan akkan rakkoon isin ragayyoo jiraate lakkoofsa bilbilaa duwwaa 566 bilbiltanii waan isin ragahe karaa imbaasii Itoophiyaa Jiddatti argamuuf dhiyeessuu dandeettu isiniin jenna. Yoo rakkoon hin jiraatin ta'e qoonsilaan Itoophiyaa qarshii herreega cufaa irratti qabee ture ejensii kanaaf kan deebisu ta'uu beeksisee jira. Gama biraatiin imbaasiin Itoophiyaa United Arab Emirates Abu Dhabiitti argamu namoota paaspoortii haaromsitanii xumuramee dhufeef maqaa isaanii baasee jira. Namoonni maqaan keessan liistii kana keessa jiru sa'aatii 2:00 hanga 9:00tti nagahee yookaan darraseenyee paaspoortii duraanii qabattanii dhufuun akka fudhattan isiniin beeksifna. Itti aansuudhaan qoonsilaan Itoophiyaa Saa'udii Jiddatti argamu namoota paaspoortii haarawaa galmaanii hojjetamee dhufeef maqaa isaanii baasee jira jechuudha. Kanaaf namoonni maqaan keessan eerame qaamaan guyyaa hojiitti biiroo qoonsilaa Itoophiyaa Jiddatti argamu dhuftanii akka fudhattan beeksisee jira. Namoonni maqaa keessan ilaaluu barbaadan karaa chaanaalii Telegram chaanaalii Dambal Miidiyaa jedhu irratti isiniif maxxansee jira. Liinkii isaa koomentii jalqabaa irratti argattu. Dhaabbanni ejensii Jarman jedhamu kanaan dura eeyyama mootummaarraa fudhachuun namoota hojii barbaadan gara Suudi Arabiyaa ergaa kan ture yoo ta'u, yeroo ammaa kana eeyyama isaa deebisuudhaan qarshii mirga namoota karaa ejensii isaaniitiin Saa'udii deeman kabachiisuudhaaf baankiidhaan herreega cufaa irratti qabsiise akka kennamuuf gaafii qoonsilaa Itoophiyaa Jiddaa jiruuf dhiyeessee jira. Kanaaf namoonni karaa ejensii kanaan hojiidhaaf gara Saa'udii deemtan Jiddaa fi naannawa Jiddaa jirtan akkan rakkoon isin ragayyoo jiraate lakkoofsa bilbilaa duwwaa 566 bilbiltanii waan isin ragahe karaa imbaasii Itoophiyaa Jiddatti argamuuf dhiyeessuu dandeettu isiniin jenna. Yoo rakkoon hin jiraatin ta'e qoonsilaan Itoophiyaa qarshii herreega cufaa irratti qabee ture ejensii kanaaf kan deebisu ta'uu beeksisee jira. Gama biraatiin imbaasiin Itoophiyaa United Arab Emirates Abu Dhabiitti argamu namoota paaspoortii haaromsitanii xumuramee dhufeef maqaa isaanii baasee jira. Namoonni maqaan keessan liistii kana keessa jiru sa'aatii 2:00 hanga 9:00tti nagahee yookaan darraseenyee paaspoortii duraanii qabattanii dhufuun akka fudhattan isiniin beeksifna. Itti aansuudhaan qoonsilaan Itoophiyaa Saa'udii Jiddatti argamu namoota paaspoortii haarawaa galmaanii hojjetamee dhufeef maqaa isaanii baasee jira jechuudha. Kanaaf namoonni maqaan keessan eerame qaamaan guyyaa hojiitti biiroo qoonsilaa Itoophiyaa Jiddatti argamu dhuftanii akka fudhattan beeksisee jira. Namoonni maqaa keessan ilaaluu barbaadan karaa chaanaalii Telegram chaanaalii Dambal Miidiyaa jedhu irratti isiniif maxxansee jira. Liinkii isaa koomentii jalqabaa irratti argattu.